jalqaba afaan keenyaan dubbadha. Itti aansee xiqqoo afaan Ingiliffaatiin dubbadha. Duraan dursee carraa kana naa kennu keessaniif hedduu galatooma. Itti aansuudhaan waliigalteen har'a jaarmeelee shanaan gidduutti mallattaa'e kunin kakaleessa mallattaa'e kunin faayidaa lama of keessaa qaba. Akka dargaggoo tokkootti kan inni yaadu faayidaa lama gurguddoo of keessaa qaba. Inni duraa wayyaaneen ummata keenya ka ollaa wal jiraatu ka walirraa fuudhee walitti heerumee waliin jiraataa ture ka ollaa tokko bobbaafatee laga tokkorraa obaafataa ture akka isaan irratti hin xiyyeeffanne diina walitti godhuudhaan lola adda addaa uumaa turan. Fakkeenya yoo fudhanne gara bahaatiin Oromoof Somaalee gidduutti gara dhihaatiin Oromoof Binishaangul gidduutti godhaa ture. Yoo wanti har'a waraqatarra bu'e kunin nuti jabaannee hujirra oolchinee lafarra bu'e ummati keenya akka diina waliin ta'in akka waliin tumsuu qabu saayikoloojikaalii hujii guddaa faayidaa tokko jechuudha kunin. Inni lammeessitoo diina irratti tokkummaan hojjechuudha. Jaarmeelee shanaan kunin humna ifii kan adda addaa qabanii kan yeroo adda addaa jechuudha yeroo dheeraa bifa adda addaatiin gabroonfataa duratti dhaabataa turan. Kanaafiyyuu humna kana bakka tokko deebisanii bifa tokko luucceessanii diina dura dhaabachuuf gahee guddaa taphata jechuudha. Waan isin ajabsiisaa akka dargaggootatti nuti aliyaansii kanaa gadhaabne turree jirra. Har'a jaarroleen teenya nu haa mallatteessanii malee dargaggooti yeroo adda addaa yeroo nafxanyaan nuti duulu yeroo wayyaaneen rakkinna adda addaa nurra geessitu dargaggooti Sidaamaa dargaggooti Somaalee karaa sooshaal miidiyaa jechuudha karaa paaltookii karaa feesbuukii karaa adda addaa Oromoo bira dhaabataa turan. Maaliif aliyaansiin hin uumamne gaafii ture jechuudha. Maaliif nuti ummati sirna ture hundatti keessatti waliin gabrahaa turre kunin maaliif waliin hin dhaabbanne ka jedhu dhaamsa dabraa ture jechuudha. Har'a immoo jaarmeeleen keenya kana fudhatanii bakkaan nu gaanii kanarra gahuu keessaniif hedduu galatoomaa jedha. Itti aansuudhaan dargaggeessi gahee guddaa taphata. Qabsoo agarraa ture keessattis maasakaroota adda addaa kan biyya Itoophiyaa keessatti turan yoo laalle fakkeenyaaf Sidaamaa maasakar 2002 Gaambeellaa maasakar dargaggoota Anyuwaak irratti jechuudha dargaggoota jechuudha warri gahee guddaa taphatan 2003 Oromoo Students maasakar dargaggoota jechuudha. Maasakar in Ogaadeniya in 1994 dargaggoota ka dhumate. Kana hunda yoo laalle dargaggooti qabsoo keessatti fuul duratti gahee guddaa taphatan jechuudha. Kanaafiyyuu nuti dargaggooti wanta jaarroleen keenya ka umriidhaan har'a yeroo dheeraa isaanii qabsoo keessatti dabarsan waraqatarra nu kaa'an kana ispeeshaalii dargaggoota as jirtu qofaa miti dargaggooti dhaamsa kana karaa sooshaal miidiyaa ilaaltanis kan biyya keessa jiraattan lafarra buuftanii hujirra akka oolchitan aliyaansii kan gurmuu ijaarame kan tumsa ijaarame kan tokkummaan akka duuba dhaabattan dhaamsa keenya jechuudha. Beektotaa fi dargaggooti kanarratti gaheen isin qabdan guddaa waan ta'eef beektooti biyya adda addaa jirtan dargaggooti kanarratti akka gahee keessan taphattan jedha. Galatoomaa diqqoo afaan Ingiliffaatiin jedha. On behalf of myself and yours, I would like to express my gratitude to the 5 organizations: Oromo Liberation Front, Ogaden National Liberation Front, Benishangul People's Liberation Movement,